Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf mata dureen irra waliin ilaalu 3.12 proportionaalii kan jedhu waliin ilaalaa. Egaa xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gara hiikoo proportionaalii osoo hin darbiin dura waa'ee yaadrimee proportionaalummaa kallattii fi fooyyesoo gochaalee armaan gadiitti fayyadamuun keessa deebii yaadadhu jedhu. Hojii garee 3.2 yoo ilaallu gaaffilee armaan gadii irratti hiriyoota keessa waliin irratti mari'adhaa jedha. Tokkoffaan maal jedha? Yoo 9.6 xaa fi 17 proportionaalii jiru ta'e gatii xaa barbaadi. Xaa barbaadnaa jechuudha gatii xaa. Isaan kun lakkoofsonni isaan kun proportionaalii irra yoo jiraatan gatii xaa barbaadnaa jechuudha. Kamiin barbaadnaa? Proportionaalii irra jira gaafa jennu gaa 9.6 irra 12 walqixa jenna. Walqixa fayyadamna jechuudha. Xaa irra 17. Sana booda maal goona? Gatii xaa barbaaduudhaaf qaxxaamura baay'ina criss cross goona. Maal ta'a? 12 xaa walqixa 12 xaa walqixa 9.6 baay'isuu 17 ta'a jechuudha. Maal gootu? Xaa qofaatti hambisuuf irra 12 jettu. 12 badaa. Sana booda maal ta'a? Xaa qofa ta'a. Xaa walqixa. Xaa walqixa maal ta'a? 9.6 baay'isuu 17 irra 12. Kana maal gootu? 9.6 baay'isuu 17 erga baay'iftanii 12 feertu meeqa argattu? 13.6 argattu jechuudha. 13.6 gatiin xaa keenyaa 13.6 dha jechuudha. Gaaffii lammaffaan reeshoowwan lamaan armaan gaditti kennaman keessaa kamtu walqixa? Reeshoowwan asirratti nu kennaman jechuudha. A, B, C irratti nu kennaman kan walqixa ta'e ilaalla jechuudha. Kamiif kan wal madaalchifna? Ishii kanaa fi ishii kan wal madaalchifna. Ishii kanaa fi ishii kan wal madaalchifna. Akka walqixa ta'an ilaalla jechuudha. Asirratti 32 irra 48 jetti. Kana salphifnee haa ilaallu. Kana lamaan yeroo salphistan meeqa? 16. Akka ifa isinii ta'uufidha jechuudha. Salphisaan deemnu. Kana salphistan lamaan meeqa argattu? 24 ta'a. Ammas lamaan salphisaa kana meeqa? 8. Kana lamaan salphisaa 24 jechuudha. Meeqa ta'a? 12. Ammas kana lamaan salphisaa meeqa ta'a? 4 ta'a. Kana lamaan salphisaa 6 ta'a. 4 ammas lamaan yeroo salphistan meeqa ta'a? 2. Kana lamaan yeroo salphistan 3. Kanarra garatti salphatu hin jiru. Asuma irratti dhaabattu jechuudha. Kanaafuu isa kana meeqa arganne? 2 irra 3 arganneerra. Isa kana immoo haa ilaallu. 16 irra 32 jedha. Kana haa salphifnu. Yeroo salphistan maal ta'a? Kana 8 yeroo salphistan meeqa argattu? 8 2 argattu. Kana 8 yeroo salphistan immoo meeqa argattu? 4 argattu. Kana lamaan 1. Kana lamaan 2. Kanaafuu 1 irra 2 ta'a jechuudha. Inni kun 1 irra 2ti. Kanoo meeqa argattanii? 2 irra 3. Walqixa moo walqixa miti kuni? Walqixa miti jechuudha. Baarra kan jiru immoo akkuma har'a hojjenne akkuma sanaatti hojjenna. 16 irra 28. Kana haa salphifnu. Meeqa ta'a? 8 irra kana lamaan yoo salphistan 14. Kana lamaan yoo salphistan meeqadha? Lamaan yoo salphistan 4 ta'a. Kana lamaan yoo salphistan 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu isheen kun 7 irra 4 arganneerra. Isa kana immoo haa ilaallu. 40 irra 70 jedhu kan. Asitti 0 0dhaan badaa maal ta'a? Salphumatti jechuudha. 4
irra torba. Walqixa moo walqixa miti? Walqixa jechuudha. Asitti kun 4 irra torba arganne kan isa kanaa jechuudha. Kan isa kanaas 4 irra torba arganne. Kanaafuu walqixadha jechuudha. Caarra kan jiru 12 irra 10 jedha. Kana yoo salphistan 2 6 kana 2 yoo salphistan 5. Meeqadha kuni? 5 irra 6ti. Ishiin kun jechuudha. Isa kana immoo ilaallu 16 irra 10 jedha. Kana 2 yoo salphistan 8. Kana 2 yoo salphistan 5. Kana darbaa ni salphataa kun? Hin salphatu jechuudha. Kanaafuu waan hin salphanneef walqixa miti. Inni kun meeqa ture? Inni kun 6 irra 5 ture. Inni kun immoo 8 irra 5 ture. Kun walqixadhaa? Walqixa miti jechuudha. Gaaffii sadaffaa jecha mataa keessanii fayyadamuun hiikoo pirooporshinaalii kennaa jedha. Pirooporshinaalii maal akka ta'e as keessatti hiikoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Na hordofaa isin. Gochaalee armaan olii sirriitti yoo hojjette hiikoo pirooporshinaalummaa kallattii fi pirooporshinaalummaa fuggisoo armaan gaditti kennaman salphaatti hubachuu dandeessaa jedha. Mee waliin haa ilaallu hiikoo 3.2 kana. Wantoonni lama jijjiiramoonni lama xaafiyaan pirooporshinaalummaa kallattii kan jennu yoo lakkoofsi hin jijjiiramne kaan jiraatee fi yaan walqixa kaabaasu ta'a. Kaan walqixa miti 0 ta'edha. Kaan hirmaataa yookiin abgiteessa pirooporshinaalummaa jedhama. Egaa xaafiyaan jijjiiramaadha jechuudha. Xaafiyaan jijjiiramaadha. Kaan immoo dhaabbataadha jechuudha. Kan hin jijjiiramne koonistaantii isa jennu jechuudha. Kan hin jijjiiramnedha jechuudha. Kaan as keessatti. Garuu yaa fi xaan ni jijjiiramu. Kaan hin jijjiiramu. Yaa fi xaan ni jijjiiramu. Yoo kana jechuun gaa yoo xaan dabalu gatiin xaa dabalu gatiin yaas ni dabala. Gatiin yaas ni dabala. Yoo xaan hir'atu gatiin yaas ni hir'ata. Yoo yaan hir'atus yoo xaan hir'atus jechuudha yaan ni hir'ata jechuudha. Yoo xaan dabalu yaan ni dabala. As keessatti gaa kaan dhaabbataadha jechuudha. Abgiteessa pirooporshinaalummaa jedhama kana keessatti jechuudha. Kana keessatti kaan abgiteessa pirooporshinaalummaa jedhameeti kan inni waamamu. Fakkeenya yoo ilaallu isiniif ifa ta'a jechuudha. Hiikoo 3.3 haa ilaallu. Wantoonni lama jijjiiramootni lama xaafiyaan pirooporshinaalummaa fuggisoo kan jennu yoo lakkoofsi hin jijjiiramne kaan jiraatee fi yaan walqixa kaa irra xaa yookiin xaa baay'isuu yaa walqixa kaan walqixa miti 0 ta'edha jedha. Asirratti kuni pirooporshinaali fuggisoodha jechuudha. Inni kuni pirooporshinaali kallattiiti kun. Pirooporshinaallummaa kallattiiti asirratti jechuudha. Hiikoo 3.2 irratti kan laalle. Hiikoo 3 irratti kan ilaallu immoo pirooporshinaallummaa fuggisooti. Asirratti gatiin xaa yeroo dabalu yaan maal ta'a? Gatiin yaa ni hir'ata. Gatiin xaa yeroo xiqqaatu immoo gatiin yaa ni guddata. Kana jechuun pirooporshinaali fuggisoo waliif qabu jechuudha. Asirratti gatiin xaa yeroo guddatu gatiin yaa ni guddata. Yeroo xaa xiqqaatu gatiin yaas ni xiqqaata. Kun pirooporshinaallummaa kallattii kan jennudha jechuudha. Pirooporshinaali kallattii kan jennu. Fuggisoo kan jennu immoo akkuma argitan yeroo gatiin xaa dabalu yaan ni hir'ataa jechuudha. Yeroo gatiin xaa guddatu immoo maal ta'a jechuudha? Gatiin xaa yeroo guddatu
yaan ni xiqqaata. Yeroo xiqqaatu immoo gatiin ta'a yaan ni guddata jechuudha. As keessatti egaa kaan koonistaantiidha. Kaan koonistaantiidha. Asirratti kaashii kana akkamiin fide asii kiriis kiroos godhee jechuudha. As jala yaa kana jala tokko jirti kiriis kiroos yeroo godhu mataa kaan wal qixa xaabaayisu yaa ta'a jechuudha. Asitti wanti isin hubachuu qabdan kaan koonistaantiidha. Yaa fi kaan immoo jijjiiramootadha jechuudha. Reeshoo kenname tokko keessatti termoonni isaa lamaan lakkoofsa 0 hin ta'in walqixa ta'e yoo baay'ifne yookiin hirre reeshoon kun hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf 24 reeshoo 36 walqixa 8 reeshoo 12 fi 2 reeshoo 3 walqixadha jechuudha. Walqixa kana yoo salphistan kan argattu fi kana yoo salphistan kan argattu jechuudha. Walqixa isaan kun. Walqixxummaa kana maal jettu? Proportionaaliin egaa proportionaaliin walqixxummaa reeshoowwan lamaati jechuudha. Kana irraa ka'uun hiikoo waliigalaa proportionaalii akka armaan gadiitti kennuu dandeenya. Hiikoo 3.4 kana ilaallu. Proportionaaliin walqixxummaa reeshoowwan lamaati. Walqixxummaa reeshoowwan lamaati proportionaaliin jechuudha. Kunis reeshoowwan lama A irra baa fi C irra daa, A irra baa fi C irra daa, baa fi daan immoo 0 walqixa miti 0dha jechuudha. 0dhaan ala ta'uu qabu. Baa fi daan yeroo akkasitti barreessinu keessatti yoo A baay'isuu daa walqixa baa baay'isuu C ta'e A baa C fi daan proportionaaliin jiru jedhamaa jedha. Kana jechuun egaa A irra baa fi C irra daa jechuudha. Kun jechuudha A baay'isuu daa kiriis kiroosiidha jechuudha. A baay'isuu daa walqixa baa baay'isuu C walqixa yoo ta'e A baa C daan proportionaaliin jiru jedhamaa jedha. Asirratti haa ilaallu. Fakkeenyaaf kana haa ilaallu. Proportionaaliin jiraachuu isaa jechuudha. Walqixa jenneerra miti egaa. Asirratti maal jenneera? Proportionaaliin walqixxummaa reeshoowwan lamaati jedha. Reeshoowwan lamaan kun ni jiru. Kunii fi kun ni jiru. Walqixxummaa isaa haa ilaallu. Asirratti isaan kun walqixa jenneerra. Kana yeroo salphisnu meeqa arganna? Kana yeroo salphistan 2 irra 3 argattu mitiire? Kunis meeqa? 2 irra 3ti. 2 irra 3, 2 irra 3. Kana yoo salphistan 2 irra 3 argattu. Kanaafuu proportionaaliin walqixxummaa reeshoowwan lamaati jedha. Haa ilaallu gaa asirratti bifa ishii kanaatiin hojjenna. Ishii kanaatiin akka nutti himetti jechuudha. Aadaa walqixa baacaa ta'eera taanaan A baacaa fi daan proportionaalii jiru jedhama jedha. Mee haa ilaallu. Asirratti ishii kana haa ilaallu. Walqixa miti egaa reeshoowwan kun maal goona? 8 irra 12 walqixa maal jenna? 2 irra 3 kana kiriis kiroos goona. Maaliif asitti nuuf himee jira jechuudha. Kan walqixa ta'e ilaalla. Meeqa kuni? 8 baay'isuu 3 meeqa? 8 baay'isuu 3 24 walqixa kunoo meeqadha? 12 baay'isuu 2 24. Kanaafuu walqixa ta'eera. Maal jennaan gaa? A baa C fi daan proportionaaliin jiru jedhama jedha. Ifa jedhee yaada kan ifa isiniin taane
koomentii jalatti barreessuun dagatina. Proportionally R ratio B walqixa C ratio D keessatti A fi D'n termoota fiixeewwanii yoo ta'an B fi C'aan immoo termoota gidduu jedhamu. Asirratti egaa isaan kamtu termii fiixee jedhama? A kanaa fi D'tu termoota fiixee jedhamu. Termoota fiixee jedhamu. Eenyu feenya? A fi D'an termoota fiixee jedhamu. B fi C'aan immoo jechuudha. Isaan immoo maal jedhamu? Termoota gidduu jedhamu jedha. Fakkeenya itti aanaa ilaallu fakkeenya 5ffaa jechuudha. Lakkoofsi kophee warshaa kophee tokkoon hojjetame proportionally kallattii lakkoofsa sa'aatii itti hojjetametti yoo kopheewwan 1260 sa'aatii 9 keessatti hojjetaman dhaabgiteessa proportionaalummaa barbaadi. Dhaabgiteessa proportionaalii barbaannaa jechuudha. Kana jechuun K barbaannaa jechuudha. K konstaantii barbaanna. Konstaantiin kan ta'e dhaabgiteessa. Furmaata isaa yeroo ilaaltan mee yaa maal jennaa kopheewwan oomishaman jechuudha. Kopheewwan sa'aatii 9 keessatti oomishaman meeqa? 1260. 1260. Kopheewwan sa'aatii 9 keessatti kopheewwan ammanatu oomishame. Sa'aatii keenya immoo xaahaa jenna. Sa'aatiin keenya immoo meeqadha? 9. Kanaafuu egaa haga sa'aatiin keenya dabalaa deemu lakkoofsi kophee nuti oomishne maal ta'aa deema? Dabalaatuma deema. Kuni proportionally kallattiiti egaa. Haguma xaan keenya dabalaa deemu maalidha jechuudha? Sa'aatiin keenya jechuudha waayin dabalaa deema. Kana yeroo barreessitan waayin walqixa K xaa jennaa jechuudha. Kan nuti barbaannu K kana barbaanna. Dhaabgiteessa kana barbaanna jechuudha. Yeroo barbaaddan maal gootu? Waan walqixa K xaadha mitiire kan nuti barbaannu K ishii kana. Kanaafuu irra xaa jennaa. Xaan xaadhaan badaa K tafa. Kaan maal ta'a jechuudha? Kaan walqixa yaa irra xaa ta'a. Kanaafuu egaa yaan keenya meeqadha? 1260dha. Xaan keenya immoo meeqadha? 9. Kanaafuu maal goona? Kaan yaa irra xaa jenneera. Kanaafuu kaan jechuudha 1260 yeroo 9. Kan doortan kaan keessan meeqadha? 440. Kanaafuu dhaabgiteessi proportionaalummaa 440dha. Kana jechuun egaa sa'aatii tokko keessatti warshaan kophee suni meeqa oomisha jechuudha? 440 oomishaa jechuudha. Kophee 440 kan inni oomishu sa'aatii tokko keessatti kophee 440 oomisha. Fakkeenya 6ffaan fakkeenyonni proportionaalii muraasni kanneen armaan gadiiti. Isaan kun proportionaaliidha jechuudha. Isaan kun proportionaalota walqixa jechuudha. Kana jechuun kanaa fi 10 fi 32 waliin baay'iftanii fi isa kanaa fi kana yeroo waliin baay'iftan walqixa. Kanaa fi kana yeroo waliin baay'iftan fi kanaa fi kana yeroo waliin baay'iftan walqixa. Kana jechuun 2 baay'isuu 10 walqixa ta'a. 4 baay'isuu 5. Inni kun meeqa? 20. Kunillee akkasuma 20. Hundisaa akkasuma jechuudha. Proportionaaliidha taanaan reeshoon lamaan walqixadha jechuudha. Reeshoon kan kanaa fi reeshoon kan isa kanaa fi kan isa kanaa walqixa. Walqixa ta'uun isaanii immoo maal irrattidha jechuudha?
inni kunii fi inni kun yeroo waliin baay'ifnuu fi isa kanaa fi isa kana yeroo waliin baay'ifnu wal qixadhaa jechuudha. Inni kunillee akkasuma. Fakkeenya 7ffaa kana reeshoowwan lamaan armaan gaditti kennaman isaan kana jechuudha. A fi B irratti kan nuu kennaman kana. Tarmoota fiixeewwanii fi tarmoota gidduu adda baasedha. Fiixeewwan kan jennu isaan kamidha? A fi D dha jechuudha. A fi D. Inni kun tarmoota fiixee jedhama. Inni kunii fi inni kun 15 fi 4 tarmoota fiixeeti. Kan gidduu isa kamidha? 8 fi 2, 7 fi 9. Baa fi Caan jechuudha. Baa fi Caan gidduudha. A fi Daan immoo fiixeedha jechuudha. Tarmoota fiixeeti. Furmaata isaa ilaaltan tarmoota fiixee warreen jedhaman 16 fi 10 yoo ta'an tarmoota gidduu immoo 8 fi 2 akkuma dura isinitti hime jechuudha. Ilaaluu dandeessu. 16 fi 10 kan gidduu immoo 2 fi 8. Inni itti aanu immoo maal jedhaa? Asitti waliin baay'iseeti jira. Kanaaf kana yeroo waliin baay'iftan qaxxaamura waliin baay'iftan gaa wal qixa. Inni kun 160 inni kunis 160. Kana jechuun A fi D waliin baay'isee wal qixa. Baa fi Caa wal qixadha jechuudha. 160. Yoo qaxxaamura baay'isnu wal qixa waan ta'aniif proportionaliin jiru jedhama. Proportionaliidhaan kan isaan jiran jechuudha isaan kun reeshoowwan kun. Baarra kan jiru immoo maal gootu? Qaxxaamura baay'iftu. Qaxxaamura erga baay'iftanii wal qixa miti gaa. Wal qixa miti taanaan immoo maal jennaani? Qaxxaamura yoo baay'isnu wal qixa waan hin taaneef proportionaliin hin jiran jedhama. Proportionaliin hin jiran jedhama yoo wal qixa miti ta'an waliin baay'iftanii jechuudha. Kana jechuun qaxxaamura baay'iftaniiti. A fi D fi Baa fi Caa waliin baay'iftanii wal qixa miti taanaan proportionaliin hin jiran jedhama jechuudha. Fakkeenya 8ffaa proportionalii 3. Fakkeenya 8ffaa proportionalii 30 reeshoo 24 wal qixa 35 reeshoo yaan wal qixa miti 0 jedha. Keessatti gatii jijjiiramaa barbaadi. Gatii jijjiiramaa gatii yaa barbaannaa jechuudha. Jijjiiramaa waan ta'eef maal gootu? Egaa proportionalii waan nuun jedheef asirratti bifa kanaatiin keewwattu. Erga kanaatiin keewwattanii 30 irraa 24 wal qixa 35 irra yaa jettu. 35 irra yaa jettu. Sana booda qaxxaamura baay'iftu. Kiriis kiroos gootu. Kiriis kiroos yeroo gootan 30 yaa wal qixa 24 baay'isuu 35. Kun akkuma argitan qaxxaamura yeroo baay'iftan akkasiin baay'iftu. 24 baay'isuu 35 yeroo baay'iftan 840 argattu. 30 waayii 840 ta'a. Yaa qobaatti hambifachuuf jechuudha. Over jala 30 jettu. Jala 30 jettu gama lamaaniinuu jechuudha. Asii 30 badaa. Sana booda yaa qofa tafa. Yaan wal qixa 840 hiruu 30 yeroo hortan meeqa argattu? 28 argattu jechuudha. Kanaafuu gatiin yaa meeqadha? 28. Eessa gootu jechuudha? 28 fiddaniiti bakka yaa kana 28 galchitu jechuudha. Kanaafuu gatiin yaa 28 ta'a jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaataa. Viidiyoo itti aanuun gilgala 3.2 walitti deemnaa. Hagama baranne kana keessatti bakka isinitti ulfaate yookiin bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessu hin dagatinaa. Anallee viidiyoo biraatiin yookiin immoo shoorti viidiyoodhaan illee viidiyoo kabiroo isiniif dalaga jechuudha. Waan isiniin galle tasuma bira darbuu hin qabdan jechuudha.
Egaa viidiyoo itti aanu walitti deemuunitti nagaan naa tura.